Nagaanii fi araarri waaqayyoodhaa siif haa ta'u. Gooftaan ulaa bantii waaqaa banee jireenya kee eebbisu. Sagaleen barreeffamaaf si erge kana irratti dhaabadhee sagalee waaqayyoo sitti dubbadha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo karaa sagalee kanaatti sitti sin dubbata. Nu gorfataa, kallattii nutti agarsiisa. Yaada isaa keessatti akka nuti jabaannu, mana isaa keessatti akka nuti jabaannu nu taasisa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isammoo iyyuu nuuf hin taane humna sagalee kanaadhaan nurraa kutaa jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal jedhaa barreeffamichi? Nageenyi siif haa ta'u isa jedhu irraa ka'eetan dubbisa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nageenyi siif haa ta'u. Isa dubbiin gooftichaa siin jedhu ta'iitii argamedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal? Wama dubbiin gooftichaa siin jedhu ta'iitii argami. Inni gooftichi waa'ee keetiif dubbatee siif haa ta'u. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni gooftichi waa'ee keetiif dubbatee siif haa ta'u. Waaqayyo waa'ee keenyaaf maal dubbate? Amma wanti Waaqayyo waa'ee koof dubbate naaf haa ta'u jilmaadhumatti jechuurraa Waaqayyo waa'ee keenya maal dubbateera? Waaqayyo waa'ee kee maal dubbateera? Waaqayyo maal nuun jedhe? Maal nutti dubbate Waaqayyo? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii kana ameen jennee gaafa nuti fudhannu sagaleen kun immoo humna hojjetu of keessaa waan qabuuf jireenya keenya irratti hojjechuu jalqaba. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkana jedha. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaa fi fakkaattii keenyatti nama hin uumnaa. Akkamitti? Akka bifa keenyaa fi fakkaattii keenyatti nama uumnaa Waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka bifa keenyaa fi fakkaattii keenyatti maal goona Waaqayyo? Nama uumnaa. Maal jechuu isaati? Amala koo kan qabu. Amalli koo irraa kan calaqqisu. Gaarummaan koo irraa kan mul'atu. Arjummaan koo irraa kan mul'atu. Jaalalli koo irraa kan mul'atu jechuu isaadha. Amalli Waaqayyo kanaadha. Gaarummaa qaba Waaqayyo. Jaalala qaba Waaqayyo. Obsa qaba Waaqayyo. Arjummaa qaba Waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arjummaan koo irraa kan calaqqisu. Jaalalli koo irraa kan calaqqisu. Maqaan koo irraa kan calaqqisu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedhe Waaqayyo. Waaqayyo gaafa si uumu maqaan isaa akka sirraa calaqqisu barbaada. Waaqayyo gaafa si uumu gaarummaan isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Jaalalli isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Tolli isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Eebbi isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Hojiin isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Karoorri isaa si keessan akka mul'atu barbaada. Waan hojjechuu barbaadu hundumaa Waaqayyo karaa ilma namaa hojjechuu barbaada. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafidha macaafni qulqulluun Waaqayyo nama uumee boqote kan nuun jedhuuf. Nama uumee hin boqote. Maaliif? Namni wanta Waaqayyo hojjete hundumaa irratti mootummaa qabaatee gooftummaa qabaatee isa Waaqayyo hojjete kana deebisee akka kunuunsuuf akka inni hojjetuuf uumame waan ta'eef. Waaqayyoon boqochiisuuf uumame ilmi namaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka isa galateeffattuuf ulfina akka isaaf laattuuf akka yaada isaaf akka dubbii isaatti deddeebitee garaa isaa akka ciibsituuf Waaqayyo si uume. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka salphaatti miti kanatti uumamte jechuudha. Nuyi uumamni keenya uumama akka biqilootaa akka beelladootaa miti. Adda godheen uume Waaqayyo. Anaafis Waaqayyo adda godhee uume. Ilma namaa Waaqayyo adda godhee too uume. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Adda godheen uume Waaqayyo. Adda godheen uume Waaqayyo. Adda godheen uume. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Kuni kadhata bichaa miti gorsas barumsas of keessaa qaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kaayyoon koo dhalootaaf kadhachuu duwwaa miti. Barsiisuulleedha. Gorsuulleedha. Jireenya bara baraaf qopheessuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaamicha isaaniif isaan qopheessuudha. Ulfina isaan eeggatuuf isaan qopheessuudha. Ilma namaa malee ani kaayyoon koo irra kadhadheetumaa fi bakka biraa deemu miti. Kadhadheetuma biraafuu miti. Wal fudhannee biyya keenyatti waliin galla. Wal fudhannee Tsiyoon biyya teenya biyya haaraa biyya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf qopheessetti waliin galla. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bara baay'een sakaalee wal hambisu kana keessatti. Bara baay'ee wal gufachiisee wal hambisu kana keessatti Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baruma kana keessatti immoo Waaqayyo namoota wal tumsanii wal gargaaranii ba'aa walii baatanii walii kadhatanii wal gorsanii wal barsiisanii mootummaa hawaasaatiif wal qopheessan immoo Waaqayyo hin qaba jechuudha. Jalloota bichaatu mana Waaqayyoo guutee miti. Qajeelonnis jiru karaa qajeelarra kan nama adeemsisan. Saamtota bichaatu mana Waaqayyoo guutee miti. Warri mana Waaqayyoodhaaf dhimmanis saba Waaqayyoodhaaf dhimmanis immoo jiru jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf ergaan har'a sitti haasa'u kuni
ergaa guddaadha. Ergaa salphaa sitti hin fakkaatin ergaa guddaadha. Yaada Waaqayyoo sii qabu sitti himaa jira. Karoora Waaqayyoo sii qabu sitti himaa jira. Ajandaa Waaqayyoo si uume sitti himaa jira. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati nama salphaa miti. Ati salphaatti hin argamne. Ati salphaatti hin dhufne. Waaqayyo wanta hundumaa ta'i jedhee taasise. Si ammoo harka isaatiin si hojjete. Kottaa jedhe. Maal goona? Nama akka bifaa fi fakkaatti keenyatti uumne. Beellada, bineensa, allaattiiwwan, munyuuqaa lafarraa kana hundumaayyuu ofitti hin fakkeessine Waaqayyo. Ilma namaa garuu ofitti aanse. Ati Waaqayyotti aanteerta. Ilaa isa diinni kee sin jedhu miti isa Waaqayyo sin jedhu sitti hima. Ati Waaqayyotti aantee jirta. Waaqayyo ofitti si aanse. Waaqayyo ofitti si fakkeesse. Waaqayyo gara ofii isaatti si bute. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Eenyummaa isaa namni akka baruun barbaadan. Eenyu akka inni ta'e. Waaqayyo biratti nama akkamii akka inni ta'e namni tokko akka inni baruun barbaadan. Nama kabajamaa ta'uusaa. Nama ulfaataa ta'uusaa. Nama yaanni Waaqaa irra jiru ta'uusaa. Nama karoorri Waaqayyo irra jiru ta'uusaa. Nama akkasumaan gara biyya lafaa kanaa hin dhufne ta'uusaa isa barsiisuun barbaada. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf maal jedhee? Chaaklaa doonaa maaraa laavaa diyaabos. Oh haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus jiraataadha. Kana booddee Waaqayyo kottaa akka bifa keenyaa fi fakkaattii keenyatti nama hidhuumna. Isaan jedhe qurxummii galaanaa irratti. Simbirootaa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafa irraa munyuuqan hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irraa munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhee. Maal haa qabaatan jedhe? Mootummaa haa qabaatan jedhee. Mootii godhe Waaqayyo. Hojii harka isaa irraa hundumaa irratti Waaqayyo ilma namaa ni moosise. Waaqayyo waa hundumaa uumeetiin ilma namaa irratti uume. Sababbiin isaa ilmi namaa mootii waan ta'eefidha booddee kan uumameef. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaadha haa ta'u. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Ilmi namaa mootii waan ta'eefidha booddee kan inni uumameef. Irratti uumame ilmi namaa. Isaaf uumaman. Uumamni lafa kanarraa hundumtuu ilma namaadhaaf kan isaan uumaman. Ilmi namaa gooftummaa akka irratti qabaatuuf. Ilmi namaa aboorra akka irratti qabaatuuf. Ilmi namaa akka bulchuuf, akka hoogganuuf, mootummaa akka irratti ta'uuf Waaqayyo yaadee qopheesse. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laalika. Waaqayyo ilma namaadhaaf hagam akka inni dhimmu laali. Waaqayyo ilma namaa kana hagam akka inni jaallatu laali. Jaalala inni ilma namaadhaaf qabu ilaali. Ilmi namaa tasuma gara biyya lafaa kanaan dhufe. Itti yaadamee dhufe. Karoora Waaqayyoo keessa galee dhufe. Tasa argamee jedha namichi tokko. Beekaan xiinsammuudhaa tokko ilmi namaa tasa argamee. Tasuma horiin fooyya'ee nama ta'edha. Tasuma horiin fooyya'ee nama ta'edha. Signaal Fruud namni jedhamu beekaan xiinsammuudhaa tokko jedhee akkasitti waa'ee namaa gad xiqqeessa. Waaqayyo garuu ilma namaa itti yaade Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Itti yaade gara biyya lafaa kanaa fide. Waa hunduma irratti akka inni mootummaa qabaatuuf. Waa hundumaa irratti akka inni gooftummaa qabaatuuf. Waa hundumaa irratti akka inni aboo qabaatuuf ilma namaa Waaqayyo itti yaadee gara biyya lafaa kanaatti fide. Salphaatti gara biyya lafaa kanaan dhufneeti. Karoora Waaqayyoo keessa taate gara biyya lafaa kanaa dhufte. Yaada Waaqayyoo sii qabu laal. Munyuuqaa lafa kanaa irratti ati mootummaa akka qabaattu barbaada Waaqayyo. Mootii akka irratti taatu barbaada Waaqayyo. Isaan kana hundumaa dabarsee sii kenne Waaqayyo. Hojii harka isaa hundumaa irratti mootii si godhe Waaqayyo. Kana bakka yaada Waaqayyoo nu qabu laal. Waan salphaa miti karoorri Waaqayyoo nu qabu. Yaadni Waaqayyoo nu qabu kuni yaada salphaa miti. Yaada salphaa miti. Waan guddaadhaaf yaadee nu qopheesse Waaqayyo. Waan guddaadhaaf yaadee nu qopheesse Waaqayyo. Faarsaa Daawit irratti xiqqoodhuma ofii keetii gadi isa gooteedha. Hojii harka kee hundumaa irratti isa moosisteedha. Kan akkanatti isa jaalattuuf namni maali? Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan akkanatti isaaf dhimmituuf ilmi namaa maali? Kan akkanatti isa jaalatteef ilmi namaa maali? Waaqayyo ilma namaa ni jaalata. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo jaalala guddaa ilma namaadhaaf qaba. Jaalala hammana hin jedhamne. Jaalala guddaa Waaqayyo ilma namaadhaaf qaba. Waaqayyo jaalala guddaa siif qaba. Waaqayyo guddaa si jaalata.
Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo baay'ee guddaadha nurratti. Maal jedhaa? 8 jaarratti akkas jedha. Faarsaa Daawit 8 jaarratti. Meeshaan irraa kaasee nan dubbisa. Yaa Waaqayyo kana keessaa immoo xinnoodhuma ofii keetii gad isa goote. Gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaa irra ni keesse. Hojii harka keetii hundumaa irrattis isa moosifte. Wanta hundumaas miila isaa jala ni galchite. Bushaayee saawwan hundumaas bineensota caakkaa akkasumas simbirroota qilleensa keessa balali'an qurxummiiwwan galaanaas keessaas waanuma galaana keessaa daandii baafatee adeemuu danda'us. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Agarra wanta hundumaa Waaqayyo ilma namaadhaaf kenne. Ilma namaa jala aanse. Irratti mootii taasise. Irratti mootii taasise. Kanaaf afur irratti maal jedhaa? Ati akka isa yaadattuuf namni maalii? Akka isaaf dhimmituufis ilmi namaa maalii? Nan gaafadhaa jedha namni kun. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni dinqisiifate bakka Waaqayyo akkamitti akka ilma namaa akka inni jaallate gaafiitti ta'e Daawiti. Jaalala guddaa sii qaba Waaqayyo. Jaalala guddaa sii qaba Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalala guddaa sii qaba Waaqayyo. Jaalala guddaa. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatii fi akka bifa isaatti nama hin uume akka bifa Waaqayyootti isaan uume dhiiraa fi dubartii uume. Dhiira uume hin jedhu as keessatti. Dhiiraaf dubartii uume. Aboon kun kan kenname, bulchuun kun kan kenname dhiira qofaaf miti. Dhiiraaf dubartii. Aangoon kun kan laatame. Mootummaa kan taasise irratti kan moosise dhiira moosise miti. Dhiiraaf dubartii. Aboo kenneef, mootummaa kenneef, olaantummaa kenneef, hojii harka isaa hundumaa irratti aboo akka isaan qabaatan ni taasisedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo keessii qabu guddaadha. Kanaaf yaada diina keetii ilaaltee hin sodaatin. Abjuu diina keetii ilaaltee hin sodaatin. Doorsisa diina keetii ilaaltee hin sodaatin. Waan diinni kee naannoo keetii wacu ilaaltee hin sodaatin. Ergaa diina keetii ilaaltee hin sodaatin. Isa Waaqayyoo sii qabu, yaada Waaqayyoo sii qabu beeki. Namni yaada Waaqayyoo isaa qabu beeku waan naannoo isaadhaa wacu ilaalee hin sodaatu. Saree naga barbaadde yoo waccayyuu gaalli deemsa isaa hin dhaabu. Irra deebi'a. Saree naga barbaadde yoo iyyiteeyyuu gaalli deemsa isaa hin dhaabu. Ima deema. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Leenci duta sareedhaaf iddoon kenna. Lola sareedhaaf iddoon kenna. Waca sareedhaaf iddoon kenna. Kiristaanni tokko namni Kiristoos Yesuusitti amane tokko biyya lafaadhaaf iddoon kenna. Lola biyya lafaaf iddoon kennu. Sodaachisoo biyya lafaaf iddoon kennu. Waan biyya lafaa keessaa wacuuf iddoon kennu. Bakka hin kennin iddoon kennin. Kan si eeggatu ulfina. Kan si eeggatu waan guddaadha. Kan si eeggatu waan caalutu si eeggata. Ati waan guddaadhaaf eeggamta. Ati waan guddaadhaaf eeggamtaa gammadi. Ati waan guddaaf eeggamtaa gammadi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana kutaa lammaffaadhaan nan qabadhee dhufa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isaan raasuma irratti nan dhaaba. Waaqayyo waan guddaa sii qaba. Yaada guddaa sii qaba. Tasa gara biyya lafaa kanaan dhufne ati karooraan dhufte. Karoora Waaqayyoo keessa jirta. Yaada Waaqayyoo keessa jirta. Diinni kee waan barbaade jechuudha. Yaada Waaqayyoo keessa jirtu Waaqayyo sin beeku sin jechuu danda'a. Inni waan barbaade haasa'a. Afaan itti uumameera waan ta'eef afaan waan qabuuf waan barbaade dubbachuu danda'a. Garuu gochuu hin danda'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan harkaa fuudhameera kaa. Waa gochuu akka inni hin dandeenyeef harkaa fuudhameera. Afaaniin garuu wacuu danda'a. Saree hidhaarra jirudha. Sareen hidhaarra jiru hidhiyya, hiwwaca, sinyaadha, sirran ba'a jedha garuu hin danda'u. Maaliif hidhameera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Diinni kee immoo daabiloos hin hidhamne hin ittifame. Hin ittifame. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akkas nyaachuu hin dandeenyeef hin ittifame. Hidhameen jiru kaas naan hin naanna'edha macaan. Hin naanna'edha. Simarsee naanna'edha. Hin aadaa'edha. Hin bookkisadha simarsee. Simarsee hidhaarra hin jiru bee. Hidhameetii miti. Hin ittifame. Akkas hin nyaanne hin ittifame. Akkas hin qabanne hin ittifame. Hidhaarra hin jiru bee. Hidhamee sitti fakkaata. Daabiloos hidhameen jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan hin ittifame malee. Barri inni itti hidhamu immoo jira. Sabarumsa bara dhumaa keessatti yeroo baay'ee nan barsiisa waan ta'eef achirraa dhaga'uu dandeessa yaada. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Hin ittifame. Inni keessan daabiloos yeroo hundumaa akka leenca beela'ee aaduu isin marsee aadaa hin naanna'edha. Garuu isin nyaachuu kajeela hin danda'u. Sababbiin isaa ittifameera. Inni ittisu keessa jira. Ameen. Inni ergaan diina kee yaadni diina kee sirratti akka hin taane ittisu Yesuus keessa jira.
Haleluuyaa. Jira Yesuus si keessa. Kaayyoo diina keetii kan fashaleessu. Ergama diina keetii karaatti kan hambisu. Karoora diina keetii karaatti kan hambisu. Jira Yesuus si faana. Ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra isa dhugeeffatan, warra isa jaalatan, warra isa bulan, warra isa waaqeffataniif Yesuus jiraata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra isaa bulan keessa jiraata. Warra isaa bulan, warra isaa iddoo kennan keessa Yesuus ni jiraata. Galanni fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Waan dubbiin gooftaa siin jedhe ta'iitii argame. Wanti Waaqayyo waa'ee keetti dubbate tokkollee lafatti nafin siif haa ta'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya kee eebbisu. Gara 27tti ilaalleera natti fakkaate. Irra deebinee kutaa lammaffaa isaa irratti immoo yoo dandeenye xumurraa dadhabne immoo hin bulfanna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa lammaffaa qabadhee tan dhufa. Bara 2016 kana keessatti kadhannaa bichaa miti kanas wajjin hin ta'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barsiisaanis, gorsaanis, jajjabinaanis hamma Waaqayyo na jiraachisee fi hamma jiraadhetti hamma Waaqayyo carraa naa kennetti yoo Waaqayyo jedhe yoon jiraadhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kadhannaadhaan, gorsaan, barsiisaan si faanan jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jabaattee mootummaa Waaqayyootti akka galtuuf biyya lafaatti jireenya isaatti hundumaatti toffattee abdii kee isa dhufurra kaattee akkatti deemtuuf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Anis siifan kadhadhaatis naaf kadhadhu. Tokko taanee wal gargaarree waliin taanee wal qabannee biyya keenyatti galla. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifame ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Maqaa Yesuusiitiin. Eebbifamii ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Sagaleen kun ishee ta'ee kas hin dhaqqabu yoo jiraate ana buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 91299 1049dha. Tajaajilan karaa keessaa kennuudha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu.